jirte jechuudha. Laal ganni dhaggeeffadhu. Tokkoffaa mucaan kuni dhiira nama islaamummaa qabatee namatu fidee zayitii irra gannaqe. Si galee? Jechi ati jette sun irra deebi'ii ilaali. Takka jedhe dhaggeeffadhu. Lammaffaa Dubaayin keessa taa'ee hin dalagadhaa. TikTokiin kee idan ombulu. Dhaggeeffadhu sitti hima. As raggichaa noo muna girishan. Dhaggeeffadhu. Marti keessa sheer godhaa biraan ga'a. Gaafa ati dhukkubsatte. Yeroo tokko malee deebi'ee itti dawwalaa taasise ishii. Ayyee itti dawwale. Itti dawwalaa fidaa. Maaliifi ergasii ijoollee musliimaa tokko kana godhe ijoollee musliimaa tokko irratti riippoorti godhe TikTokiin irra nyaate jettee akka gabbaatee ni jine. Gaafa ati dhukkubsatteetiin wanni jette shilingii sumuun akkasitti guure ijoollee musliimaati. Hadha gabbaatee amantii musliimaa arrabsiteeti. Si galaa miti? Si galee? Gaafa gannii teenanii CBTG'n quba ija wal keettanii wanni gadi baaftanii footoo kee normaalii gadi baaftee akka ishi gootee jaarsi wanni si gateetiin kun si biraa deemee kun sitti tare. Gaafa tan kasurree fi paantii si godhe nasriyaan olii fa'a. Dhaggeeffadhu. Kanaafuu amantiin nama kamiitu amantii kabajaa qabu. Barbaaddu mukatti amanta, barbaaddu namatti amanta, barbaaddu jinnitti amanta. Amantii namaa tuquun seeraan ala yakka biyya kam keessatti iyyuu Dubaayin keessa raatee bakka feeti jiraatu. Waan sin geenne keessa xilliqee jetta. Garuu waan abdii irratti namni si dhaga'u hin jiru. As raggicha namni nagresh. Dhugaa sitti himaan. Kiristaanis hin deeggaru, pheenxeenis hin deeggaru, musliimnis hin deeggaru. Dhimma dhuunfaa, dhimma dantaa fooloo keetiitiif waan kana dubbatte. Kanaafuu dhuftee wanta kana maaliif akka jette? Jecha akkamiif akka jette ikispileen goota. San ta'uu baanaan namni akka hawaasarraa hin bitu laayiv istireemii irra teettee hin dalagattu. Itti dawwalaatiin hin fidaa warroonni isii beektan warroonni isii daawwaddan. Akka dhufaa jirti itti dawwalee jira dafii hirmijaan guddaan dhufaa jira waan ta'eef eddana bulaa hin jirtu yoo harka qabachuu barbaadde malee yoo mataa qabachuu barbaadde malee namni keenya bu'e takkaa nagaa argatee hin jiru daddafi dhaqqabii jedheen awaajii atantamaatti hime. Baaliyoo beektaa jennaan baaliyoon kun kamennaan hin argita goota ija barbadaati sitti sheer godhadheen amma sheer naa goddafi hin seenatteerti tema xaallechi. Wallaahi lazim. Ayyaa dhuftu baali beektan jedhadha. Kolfa qabu baalii qabu akka namaa si galee akka namaa nama narrabsinu kibirii nama gaafanna wayitan itti dawwalaa isin jedhu namni martuu silkii isin qabdan haa TikTokii isin gubatuu barbaaddan. Si galee wallaahi bila ijoollee maa pheenxee tajaajila deemtanii wanni itti sun warraa ijoollee musliimaa warraa bitatati. Si galee mee namnummaan takka maa ittiin dawwalin ayyala jirta. Ayyala jettee kolfitee warri pheenxeetanii. Ammaa seentiitti maati haa seentu. Dhageettanii? Namni nama kenna namni nama Dubaayii kana keessa jiru guddisee jedhe paarsantii 185 ijoollee musliimaati ka Dubaayii kana jiru. Ka uffata illee bitatu ka qibaatii illee bitatu irraa. Si galee warri afaan Oromoo dubbatu keessaa isinii kan nama aftaamii godhee nama gabbaatee nama rabsiisu. Ani akka nama gabbayee mucattii tana rabsee argitanii hin arrabsine fidaa jedhe maaliif fidaa jedhe beektanii? Koodii 77 koodii qabaan hin beektan marti keessan achi keessa darbee jennaan ijaan argamu mucattii tana laayiv istireemii irra teettee dalagachuu hin dandeettu. Isin galee teettee illee dalagachuu hin dandeettu. TikTokii illee ijaan argitu. Nuti akka gaafa yoonii maanyaa. Neetookiin rakkisaa jira dhufaa jiratti already seenaa jirti jooyin godhaa jirti argitee jirti. Okay nuti akka gaafa yoonii maanyaa koodii kana akka gaafa yoonii maanyaa TikTokii irraa darbe jechuudha. Isin galee koodii lakkoofsa 77. Kanaafuu taap sheer koppii linkii godhaa marti keessan. Dhuftee jirti. Galchiin baay'ee as gabbuuti. Harkiseenii. Akkas taap godhaa marti keessan. Taap godhaa beebbarii ta'a. Buluu keessa sheer godhaa ijoollee gastii bantee jirtu muluu isaa dhaqaatiin kootaadhaan mana baaliyyoo warra reebsuusisee dhufe muluu isaa. Kootaa jiraan mana baaliyyoo muluu isaatiin nu deema. Fuwaadiin faallee muluu jiraatiin kootaa jiraanii karan. Marti keessan of seentanii gaafii mataan gaafachuu mirga qabdan. Ganni
Ganni. Ofna. Baga naga dhufte anatu siyaame. Okay. እና ያሜናን ሲያሜ akkuma beekamu viidiyoo ati waa'ee Abdii Raggaasaa irratti dallisarratti ijoolleen keenya kan amantii musliimaa hedduu tokko aarree diiraa dallannee jirra waan amantii keenya tuquu dubbattee kun sirrii miti waan isa qofa laallatu miti waan hunda keenya saakooloojii cabsu dubbattee ganniini nuti kanaan isiin eenye cimtuu dubartiitiin sii beenna nama amantii kamiifuu qixa dubbatuun beenna akkamitti har'a ganniin kana gooti kan jedhani aaranii osoo dubbatanii tasarra dhufee isaanii edana bakka kalaas waan goonu goonee bul'anii lakki namni namaan tola namni namaan jiraata waan ta'eef kanaaf lakkane hiriyaadha isinii beekaa okay akkasii miti qoy waamee dhufa jedhee waadaa galee kun akka waadaa galee atillee waadaa naa guutte waanni waadaa si haa guutu akkasii kanaaf siyaamee waan isaan si gaafatanii yookiin qeeqa isaan sitti qeeqanii akka nama yeroo kanatti nama nuti qabnu waan ta'eef kagaluu magala waan ta'eef kun immoo dhugaan afaan qabanii eegeen xitti jedhan. Oromoo Gondaa biraa. Kun waan amantiidhaa wal qabatu malee waan jibbaa amantii keenyaa irraa qaban malee waan isaa wal qabatee miti. Dhugaa dubbachuudha. Taapii godha. Odoo addunyaa kan amantii musliimaa qabate yookiin amantii musliimaa musliima ta'e kana amantii biraa qabatee hootan dachiif sabii walii baddee jirta guyyaadha jechuudha. We know everything. Yes sir. Arra eenyutu gabbee irraa dubbataa jira. Maaliif cadhibnaa maaliif irraan dubbanne wanti kunillee numa qaba diini keenya illee ta'e numa qaba waan ta'eef kanaaf nuti immoo gara kanaa hiriyummaa maaliin hin jirtu. Abbaan barbaadde na aaruu danda'a abbaan barbaadde waan barbaadachuu danda'a nama amantii keenya dhufee jedhe quba funyaan keenya funyaanii miti bakka barbaadanillee kaa'uu dandeenya. Daas okay amantii keenya wanni nu jiru tokko hin jiru. Amantiin amantiidha nama amantii sii kabajjeen kabajjaa amantii sareetti illee amanee jechuudha adeelle waan biraati miti saree najjisa nu jennee irraa baqanu sanatti illee amanee jedhe in kabajjinaaf nu jechuudha amantii namaan garuu gaafa amantii keenya tuqanii jedhan inshaallah waan barbaanne wareegama kafalla malee of duuban deebinu kun beekamaadha akkasitti hubachuu qaba ummanni amantii biraallee jechuudha amantii keessanii kabajjina amantii kennu kabajjaa nama kanarra darbee amantii kennutti dhufee jedhe ushuruu minaamni kaleessa olii nyaadhee dhuge akkasii riyaakiyaa not working inni kaleessa riyaakii yoo ta'e jedhe maaliif hiriyummaa sanas keessatti ilaali gaafa amantii nama xiqqeessuudhaaf indirectidhaan deemu okay kana waan ta'eef duruma dursanii otoo viidiyoo tokko nuraamnee osoo waa tokko hin balleessine wanni kun na baasamu nan baasu jedhanii kallattii hundaan xiinxallanii itti yaadanii dalaguudha gaafa dalaniin booda immoo yoo miidhaan barbaada barra ga'ee jedhe nuti iyyuu nuti warwaachuun hin jiru nuti kanaa miti jaada yoo ta'e bahuuf qophiidha that's okay no problem wanti diini keenya caale tokko hin jiru. Ayyee galatoomii doktor. Ayyee galatoomii doktor ayyee ganni laayivii irra jirti moo hin jirtu gara hirmijaa deemnaa dhiisi ganni laayivii irra jirti moo hin jirtu.